Tilaatii mootummaan Itoophiyaa akka mataan keessan gara isin galu niin beeka. Uummanni Itoophiyaa uummata baratee miti irra caalansa. Uummata waliin jireenya hawaasummaa hin beekne. Social life books hin beekne. Uummata wal nyaatu kan mootummaa mataa garagalchu ta'uun hin beeka. Kun boqonnaa isin dhorkee xiyyeeffannaa akka isin dhorkaa jiru niin beeka. Warra siyaasaa Itoophiyaati kan warroota kana walitti naqee uummata kana walitti naqaa jiru. Tuttuqanii isin laalaa jiranii jechuu keenya. Hawaasa walitti nu naqaa jiran jechuu keenya. Kanaaf manguddoon mootummaan Oromiyaa qindeessee Somaaleerraayis qindeessitanii mootummaan maaliif uummata kana manguddoo gosa lamaan irraa fuutanii uummata kana jidduutti nagaya uumuun maaliif isin rakkise yookaan daangaarra waraana Ramadaa. Yoo daangaa babal'ifachuu ta'e nagayumaanuu duraanuu babal'ifannee waliin biyya teenya gargaaraa jirra, biyya teenya jijjiiraa jirra. Daangaa maali ka qawweedhaan daangaa namaa saaman kuni? Walumaan itti jirraa miti. Laal. Gaafiin keenya gaafii siyaasaati miti nuti gaafii mirga namummaati gaafanna. Gaafii heeraa fi seeraa mo'ataadha. Gaafiin uummata Oromoo gaafii siyaasaati miti. Qabsoo siyaasaati miti. Qabsoo mirga namummaati. Nuti qabsaa'ota mirga namummaati malee qabsaa'ota mirga mootummaa mirga siyaasaati miti. Welcome bondu. Eega gaafa mootummaan jijjiiramaa kun dhufee jalqabee akkuma gartee obbolammaa fa'aa wajjin deemtanii cinaaksan san irratti uummanni kun dhangala'ee lafa isaa irratti deebi'ee hin beeku. Dirruma irratti faffaca'ee jechuun uummanni kun. Ummata kana jidduutti nagaya buusaa. Waliin jireenya hawaasummaa dagaagsaa. Yoo lolli hin fayyadu nagayaaf fayyadaa jettanii nagayaaf qabsooytan. Gara mooyaaleetiin akkasi. Booranticha mooyaalees akkanumatti ajjeesaa jiran. Daangaa lolaan hin babal'ifatanii biyya waliin misoomsinaan akka waliin jijjiirraa biyya jechuun akka. Nutis isaan keessa daldalannee isaanis nu keessa daldalatan jechuu keenya. Osoo xiyyeeffannaan itti kennamee nagaya buusuun ni danda'ama. Sammuun lola kalaqe nagaya kalaquu ni danda'a waan ta'eef. Sabaa sablammii tokkollee uummanni Harargee uummanni Oromoo kan tuqe hin qabu. Akkuma isin beektan jechuu kiyya. Laal. Kanaaf dubbiin baay'ee ta'e farreetti hin fe'an. Mootummaa Itoophiyaa kabajamaa, mootummaa Oromiyaa kabajamaa.
biyyi keenya biyya heeraa fi seerri hin jirre fakkaattee jirti. Biyya wallaaltota fakkeessaa jiranii jechuu keenya. Biyya walqixxummaan jiru fakkaachaa jiru. Biyya waliin jireenya hawaasummaa jiru fakkaachaa jirtu. Kanatu gaa qawwee nu hidhachiisee daggalatti nu oofa. Quufa osoo hin taane. Kana duras sirnoota kam keessatti nuti qawwee yeroo hidhannu Itoophiyaa garagalchuu fi mootummaa Itoophiyaa garagalchuu miti. Roorroo akkanaa tanaatu qawwee hidhachiisee daggalatti nu oofaa siin jee. Maaliif biyya teenya irratti ajjeefamna? Isaanis maaliif ajjeefna? Akkasitti gaafa kan gara anniyyaatiin akkasitti nu dhangalaasan jechuudha saasaan uummanni kun. Asiin haawiyyaan ituu dhangalaasaa jechuudha. Asiin immoo gara jaarsootiin afran qalloo dhangalaasaa jechuudha. Sirna dabreerraa jalqabee hanga irratti boru nuusirrata arra nuusirrata jennee kan eegaas geenye. Nuti ummata Somaalee obboleeyyan keenya jennee kabajnee ummanni Somaalee kabajaa nuu dhabe. Kun amma waan beekaa mootummaa walitti nama oofu fakkaata garuu mootummaa miti. Mootummaan nagaa biyyattii eeguudhaaf eega jiraate nagaa biyyattii saba sablammoota jidduutti buusuudha. Laal. Oolee osoo hin bulle kabajamaa mootummaa Itoophiyaa iyyata kan kootiif akka deebii kennitu. Oolee osoo hin bulle mootummaan Oromiyaa akka deebii naa kennitu gaafii mirgaa waan hin gaafadheef uumaan raayitu waan ta'eef abdii guddaadhaan qaba jechuu kiyyaana jaal milkii sabaati. Bakka ta'an qabsoon kiyya yeroo hunda mootummaan Itoophiyaa kufuu fi mootummaa kuffisuu fi pirezidaantii jijjiiruu fi mootummaa xureessuudhaa miti kaayyoon kiyyaan. Qabsoon ani taasisus ummata Oromoo barsiisus kana miti. Waa'ee siyaasaati miti. Waa'ee mirga namummaati. Waa'ee waliin jireenya hawaasummaati. Akeekaa fi kaayyoon kiyya. Akka addunyaan itti bultutti hin bula. Akka addunyaan itti hin bulleen alatti hin bulu. Mirga mootummaa ergan ummata kiyya kabachiisiise booda ummanninis eega mootummaa mirga mootummaa kabaje booda ummata mirga mootummaa akka kabaju barsiifne mootummaanis mirga isaa kabaju qaba. Mirga dhiibaa mirga gaafachaa hin jirru. Gara Wallaggaatiin faannoo akkasitti dadhabne gaafa kan Salaal irraa faannoo akkasitti firraa dadhabe. Lakkii mootummaa kana ummata wallaalaadha bulchaa jira. Ummata wallaalaadha irra guddaan ummanni isin bulchita mata gara nama galcha. Ummata waliin jireenya hawaasummaa hin beekne ummata gurraachaa fi gurraacha wal nyaatu Itoophiyaa keessatti malee argeen beeku. Ummata dadhabaa lazy peoples. Saayikoloojii isaa negatiividha. Ummata gadda walitti gammadu gammachuu walitti gadduudha.
ummata walitti hinaafuudha. Ummata waliin jiraachuun beekne, ummata waliin gamtoome biyya isaa jijjiirrachuun beeknedha. Ummata naatu caala jee wal dorgomu, ummata kufa hiyyummaan itti bu'eedha kun biyya jijjiiruu hin danda'u galabaadha. Sammuun isaa jijjiiramuu qaba. Ummata xiyyeeffannaa mirga namummaan ta'ini kuni. Ummata xiyyeeffannaan isaa mootummaa diiguu ta'eedha kun. Ummata mirga isaa gaafachuun beeknedha kun. Ummata mootummaa diiguudhaaf deemu kun. Ummata seeraa fi heeran beekne kun. Kan baratees gawwaadha. Gawwaa baay'ee keessatti waan barateef. Ummata beekaadha maasee wallaala akka fi godhu kun. Kanaaf ummata waliin jireenya hin beekne kana mootummaan Itoophiyaa waliin jireenya barsiisuudha qaba. Social life books barsiisuudha qaba. Manguddoo jidduu kaayiti, manguddoo gama lamaan irraa sheekaniis fidi akka amantii isaaniitti, mootummaadhaas fidi akka kaabineetti, ummata cinaaksanii fi ummata Oromoo kana jidduutti dubbii nagaa taasisi. Yookaan nuufi isaa walitti gallakkisuudha. Dhumneeti isaanis dhuman jechuu keenya. Hawaasa guddaadha. Hawaasni jaarsoodhaa faca'e jechuu kiyya arge kun. Gaafii kiyya waan na hubattaniif maqaa keessan kabajamaadhaan isiniin galateeffadha jechuu keenya. Kun kana. Deebii isaa waliin eenaa jechuu keenya. Dhaloonni keenya dhaggeeffadhaa isin immoo. Ajandaan keessan ajandaa jechuun afaan Oromootiin xiyyeeffannoo jechuudha. Xiyyeeffannoon keenya wanti xiqqishoodha moo waan gurguddoodha miidiyaa irratti dhaloota dhaggeeffadhu. Ajandaan keenya beekumsa moo wallaalummaadha. Kan dhaalchifnee dabruu deemnu. Yookaan akka sabatti nuti xiyyeeffannoon akka dhaloota tokkotti akka nama tokkotti xiyyeeffannaan nuti qabnu. Ajandaa bu'aa uummata keenyaaf qabu moo ajandaa bu'aa uummata keenyaaf hin qabne? Ajandaa akkam kalaquu qabna? Arran tana fakkeenyaaf waa'ee ajandaatiin barsiise. Ajandaa akkamitti akka kalaquu qabnu? Ajandaan biyya addunyaa kanaa uummata baratee waa'ee fiiziksiiti, waa'ee keemistiriiti, waa'ee baayoloojiiti, waa'ee maatisiiti, waa'ee teeknooloojiiti. Walloliinsi namaatilleen amma Ameerikaan hoggaa lolu, uummanni Ameerikaa hoggaa lolu, uummanni Awurooppaa hoggaa lolu. Waa'ee dhimma nama dhuunfaa, waa'ee shunkurtii fi waxiitii miti nyaata bira dabranii jiran. Qabsaa'oon biddeenaa waxii keessatti du'a. Dhimmi isaa wal lolaniif petrooleema gaaza gurguddaa. Daa'iman. Ajandaan isaanii guddaadha jechuudha. Mirga namummaa dubbatan laal.
mirga siyaasaati miti mootummaan akkana ta'eedha miti no qabsoon akkasii si moosisu bu'aan feetee gootaa mi qabsoon akkasii si moosisu waa'ee qabsoo dubbanne mootummaa mirga dubbachuu laal yoo mirga kabajje siifi mootummaa jidduutti mirgi wal qixa himata wallaaltee ayyuu abaartee siin jaabar sabni Oromoo akkanuma qawwee fudhatee didididir godhuudhaanii miti barka mootummaa mootu waan nuti jeena wayyaanee caalaa taane yookaan nama caalaa waan caalaa taaneef miti barka wayyaanee kuffifne no akkasii miti heeraa fi seeraan dhugaadhaan isaan kuffifne mootummaan addunyaa nu dhageheeti waan meeqa warra hojjenneeti hayyoottan OPDO dammeesineeti roorroo ummataati bar sabaa sablammiin irra walii galeeti bar akkana kalaami arraas yoo ta'e mootummaa kabajneeti mootummaa mirga keenya gaafanna seera kabajneeti gaafii seeraa gaafanna dhimmi keenya mootummaa kuffisuu miti nuti dhaggeeffadhu qabsoon Oromoo qabsoon akkana jaamu hin jiru qabsoon addunyaa gaafiin uummata Oromoo ammas gaafii siyaasaati miti waggaa 30 guutuun jechaa jira warri siyaasaa gaafii uummata Oromoo balleessa gaafiin uummata Oromoo gaafii namummaati mirga namummaa mirga hawaasummaati siyaasaan hattummaadha waa'ee aangooti aangorraa wal buufachuudha naatu caalaa dorgommiidha naatu caalaadhaan mirga uummata Oromoo ukkaamsan ummanni Oromoo gaafii mirgaa gaafate ati abaawoodhaus ati maadhee maariitius jaanii mataa keessa dhawan jechuudha Oromoon abaawoo inni ta'uuf mootummaa kuffisuuf miti Itoophiyaa diiguuf miti roorrootti mirga namummaatu qabsaa'ota nu taasise zaasi dhumte qawwee wanni nu fudhachiise biyya diiguu miti shoora harkeessoo miti nama jeesuuf miti biyya teenya irratti qawweedhaan nu doorsisan waan ta'eef ofirraa qolachuufi qawwee nagaa fidhanne malee lolaafi miti iftiisuudhaaf fidhanne dubbii gabaabaadha akkanatti yoo ibsite addunyaa guutuun si dhagaya jechuu keenya qabsaa'uun dura waa'ee qabsoodhaa dhaloota keenya barsiisuudha maaliif akka qabsaa'u nu beekuudha akka namatti gaafa mootummaa kana laali deebiin an harkadhuus laali Abiyyi arrabsuun Shimallis arrabsuun gaafii Oromoo ukkaamsuudha ati gaafii uummata Oromootiif osoo hin taane Abiyyi kuffisuuf qabsootaa jechuudha Shimallis kuffisuuf qabsootaa jechuudha Itoophiyaa diiguuf qabsootaa jechuudha ati Oromoo fi Oromiyaaf qabsaa'aa hin jirtu jechuudha qabsoon jalqabaa naamusaa fi kabajaadha addunyaan akkasii kitaaba heeraa fi seeraa barachuu qabda law books yaada haasa'uudhaa miti yaadaan haasa'uudhaan wanni ta'u hin jiru hawwiidhaa fi hamileen haasa'uudhaan wanni ta'u hin jiru gaafiin uummata Oromoo yeroo hunda mo'ataadha gaafiin hooggansa Oromoo garuu mo'amaadha gaafii siyaasaa gaafata gaafii aangoo gaafata jalqaba qabsoo uummata Oromootiif qabsaawaa siin jaa dhumarra immoo siyaasa aangoo isaatti seena gaafiin uummata Oromoo zaahira ta'a ifa ta'a Itoophiyaa guutuu beeka addunyaa guutuu beeka gaafii heeraa fi seeraa mirga namummaati mirga namummaa uumaa irraa jechuun beektu namni onni qabsaa'uuf mirga namummaati malee mirga siyaasaatiif miti mirga aangootiif miti uummata Oromoo moosisuudhaaf qabsoofne jechuu keenya perfect seera yoo marroon aangoo qabate malee Oromoon hin bilisomtu yoo Khadira aangoo qabate malee Oromoon hin bilisomtu yoo Abiyyi aangoo qabate malee Oromoon hin bilisomtu inni jaamu hin jiru sirna kam keessatti mirgi uummata Oromoo kabajamuu qabaadhaaf qabsoofna saasi dhumee jira abbaan fedhe abbaan barbaade seexaan yaa bulchuu barbaade gaafiin keenya kanaa miti
ماشي. لا إفا بكان سينجا وتنا لالوني دبي إفاتي ناسا بيكم سنستي أسا ولا لا نوبة چندن دو بيك عملي أكيد كاني ناسا ماس أكيد كابسو مترموتي كندامني سياسة كموتي أمانولا وما رايتي دا إفا إرا براتاي چو كينيا برات شبانا ولا لومتي أفتاي چو كينيا قرر براتني مواني تسجلن سمو كدوما دانك سكرا سيبل تشيسنا أكتي دبتو همبيتو عنديف همبيكو جتو همبيكو إرجع ربي كانت تيمان تو همبيكو لا وايد دو براتي چو كينيا موسى سيدنا خدير برات دو جنة نيم بيخدا موهامي وسوم براتي ولا لومتي أفتاي چو كينيا برات ummata baratirra baranne sitti dhufne akeekaa barre. Bakka takka waan nuti haasoo hin harkattu jechuu keenya. Hangama kiyyaan ka sagal Oromoon abaarte kurnaffaa na bira guuttata. Kan sagal Oromoon eebbifte kurnaffaa na biratti eebbifamee guuttamee moo'ataan siin jedhe. Laal ka sagala baarame na biratti kurnaffaa guuttataan siin jedhe. Ka kudhan ka sagala eebbifame na biratti kurnaffaa guuttataan siin jedhe. Namni nan faarsi Oromoo biratti illee Rabbi biratti illee ni moo'a. Namni nan cabse garuu Oromoo biratti illee ni kufa. Rabbi biratti illee ni kufa. An waan akkanatti Oromoo sossoban tana hin beeku. An qabsaa'aa dallaalaa miti. An hogganaasii miti qabsaa'aadhaan. An artistii fi jinjaan kaasin beeku. Saba Oromoo qofaan beeka. Hojjedhee tuquu qofaan beeka. Waan addunyaan kun hojjettee uummata kiyyaaf hojjedhee dubbii gabaabtuudha. Waan eenyumti nuun beekne Rabbi na beeksise waan ta'eef dhugaa jirtu uummata Oromootti meetumaan wajji deema jechuu keenya. Dhaloota Oromoodhaa gosa kanatti hin qara jechuu keenya. Siyaasa kiyyaaf kan inni mijeeffadhu eenyuma dantaa mataa kiyyaatiif namni itti dubbadhu tokko illee ni jiru. Sabni Oromoo ni beeka jechuu kiyya Rabbiin si beeka waan ta'eef. Sin kabajnu jechuun yoo hinaaffaa ta'e malee yoo uummata Oromoon kabajnu jette malee waa takka hin fiddu jechuu kiyya sin cabsa. Saba kiyyaa wajjinis cabsa jechuu kiyya. Sobaan naqaxaamuruu hin dandeessu. Wallaalummaadhaan namuu hin dandeessu. Beekumsa ragaa hin qabne hin deemta waan ta'eef. Ifa. Akka kanaatiin. Asirratti loo akka seeratti haasawan afaan Oromoo haasawii yookaan siinjuu akkamitti afaan Oromoo akka haasawan laali. Akkamitti akka mirga falmatan laali. Laal biyya namaa saamuu miti. Qabsoon keenya biyya shororkeessuuf miti karoorri keenya. Mirga walqixxummaati qabsoon keenya hangafa seera addunyaati seerri keenya hin jenne. Akeekaa bara akkasitti haaseekaa. Durabar nagaya soiteeti nagayni si kabajamoo waggaa didde qawwee kaafattee qabsotti galta malee. Mirgi si kabajamaa osoo jiru qawwee kaasuu hin dandeessu. Osoo nagayen gaafatin qawwee kaasuu hin dandeessu. Qawwee san kaasuuf mootummaan addunyaa si fayyamuu qaba. Akkanuma kaatee qawwee dhukaasuun akkanuma kaatee ni lola jechuun shororkeessummaadha jaama malee qawween qabsoon jaamuuf seera addunyaatiin si kuffisan shororkeessaa jaamta.
بيكم سان قبصوين مالي أصوم بيخين بر قبصونا ينبو أمة أورمو تيواني ناسون قبو بربو هاي هاي نلو تقرر بربو والله لا نورمو جامون جرو بربو لون أورمو جامون جرو بربو أمة أورومو أنغوم سوف قبضونا بربو وان أمني أورومو جوتي بولا مالي وان أغنان جوتي مبولو بر أورومون وان كدير جوتي أورومو نمبولو بر كدير تبر وان أورومو جو بولا بر مرو وان جوتي وسنتاني وان أورومو جوتي مرو بولا إيه نيوم أوي يوتي أيا سكما زويتني أنكنين بيكو كسي دبين ألوني هندي فراتشو دندهو دبين الناس إفا سوليشينا مالي بروبليم سيميتي نوتي نوتي فرماتا أن دكوبا رتي دكوبا سيفي ناسو فرماتا دكوباتي ناسو دكوبا أورومو تياسو أولون أورومو دكوب سودا مالي أورومو فايي سودا ميتي أورومو نكستي أورومو نسي نكستي كسيميتي سوليشينا فرماتا خاني ناسو دكوبا أورومو تيميتي أورومو دكوبا ساني بيك نالوني خينيو أجندان سامال تاو كبادا أجنداتي تكشا والفجأة سودا أجنداتي تكشا وما انتاني ما لا يعني جتشودا رسول ربي تسرانا وبرسيسا دبي فايدان كبني دوانو متتكشو تكاسا ودالوني خينيا باولوجي أجندا قدت ياسوهم بيخو وانا الدنيا الرجل تخنا اسوهم بيخو واي بيزنس اول مريتشون بيخو واي وجيدا اول مريتشون بيخو ني ديارتي واي بيجي خيسا يروبي تتنا كنا جي ابسون دندو واي جيرينيا سوايا سيناسا والبرسيسو هم بيخو دالوني كينيا ebelu kana taate dhaloota oduuti akkana taate nama buna dhugaaso oduu buna waa'ee shunkurtii fi waxiyaasa waa لا roga hundarraan ana obboleessa keessan hojjedhamee ilaali dhugumatti yoo waa ati ija qabaatte ija yoo qabaattan dhugumatti yoo warra waa hubatu taatan ana obboleessa keessan irraa fakkeenya guddaa fudhachuu dandeessan. fincila san kaasuu fi loluu an guutamaadha beekadhu. Iskiriiptoo fi feesbuukaan osoo hin taane ifaan ifatti lolee lolchiisu an akkuma beeytan san abbaa waraana guddaati yoo loluu barbaade mootummaa Itoophiyaati yoo shororkeessuu barbaade Oromoo jechuu keenya. Gootummaadhaan eenyumti isaana caaleeti miti. Goota qofa osoo hin taane burqisiisaa gootaati an. Gootawwan Oromoo kana abbaan si'an jechuu keenya yeroos lolchiisuu hin danda'a yoon lola barbaade. Waan hin loluuf beekuun qaba. Waan hin lolchiisuufis beekuun qaba. Waan hin waraana kaafachuufis beekuun qaba. Waraannaas uummata Oromootiin ajaja isaatiin hin kaasa. Waraanni kan uummata Oromooti waan ta'eef. Qeeroon kan uummata Oromooti waan ta'eef. Malee eenyumtinu siyaasaadhaanis gooma fedheenu na caalaa guutuudha miti. Akka Oromoon beekutti akka qabsaa'aan Oromoo beekutti. Akka mootummaan Itoophiyaa beekuttis.
maalummaa keessi baruufin maraataa sitti fakkaadha. Maalummaa keessi baruuf maalummaa nama baruuf aangoo kanniif ija maraataa ta'eetiin si barsiisa. Gawwaa fakkaadheetiin si barsiisa. Maalummaa keessi baruuf hanga keessi baruuf qeensii fakkaadheetiin sheeka ta'ee si barsiisa. Istaayilaa durriyyee fakkaadheetiin si barsiisa. Eenyu kan ta'e ifuun anuu ifin beeku si dhiisi. Eenyumti na baruudhaaf hin danda'u. Mirgaas hin qabu. Baradhu. Baradhu. Isa kanaati. Kana biraatiin ajandaan keessan san ta'uu qaba. Ilaali. Of like godhu ofii kana acceptiif godha. Acceptiif hin goone. Acceptiif godhu jechuun ana nama accept ta'e jechuudha. Accept osoo hin goone nama biraa accept godhuu hin dandeenyu. Laal. Sammuu jijjiirameetu biyya jijjiiruu danda'a. Ilmaan Oromoo jijjiiruu danda'a. Gootummaa jechuun duula banuu jechuun miti dhugaa dubbachuu danda'uudha. Dhugaan dubbattu kunoo ifitti dhugaa himuu danda'uudha. Namatti dhugaa himuu osoo hin taane. Ufitti dhugaa himuu noo mootummaan nu gabroomsee osoo hin taane ofiif of gabroomsineedha. Osoo nuti of gabroomsuu baannee Minilik nu gabroomsu, Mallas nu gabroomsu, Dargiin nu gabroomsu, Abiyyis nu gabroomsu jechuu keenya. Rakkoo keenyaaf rakkoon matuma keenya jennee ofitti dhugaa himuu hin dandeenyu. Yeroo baay'ee of qulqulleessineeti nama xureessina waan ta'eef. Yakka keenya namaan xureessina waan ta'eef qulqulleessina waan ta'eef. Fakkeenyaaf anamma haadha manaati yaa wajjin yoo wallole. Ofittis badii muree haadha xiyyattis badii muruu hin danda'u. Manguddoon itti barbaada. Lakkeen akkanan goone jeetiin of qulqulleessee sii xureessa. Laal manuma keessattuu. Yeroo hunda mo'ataa ta'uun barbaada malee mo'amaa ta'uun barbaadu. Osoon dhugaaf mo'amee garuu mo'ataadhaan ta'a mo'ataa dhugaa. Jireenya hawaasummaa akkas ijaarama. Ani maal mootummaan akkana na godhe malee ani maal godheetii mootummaan akkana na godhuu danda'e. Ani maal goonaan Minilik akkana na godhuu danda'e jennee dubbachuudha. Yoo nan of gabroomsa malee eenyumti nu nan gabroomsu. Rakkoon mataa kiyyaa anuma furmaanni mataa kiyyaa anuma jee ifitti himuun qaba. Elektirikaan na gubee osoo hin taane. Ani elektirikaatu na gubee jennee elektirika gartee komachuu osoo hin taane fakkeenyaaf hin baana beekadha. Ani elektirika tuinaaniin if eeggachuudhaaf naan elektirikni na qabee na gubeedha dubbiin. Ati yoo elektirika tuqubaatti elektirikni qabee sin ajjeessu gaa. Abbaan badii elektirika osoo hin taane mataa keeti. Garuu badii mataa keetii dhiifteetu elektirika najjeeseettee elektirika kumatta jechuudha keenya.
لا 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 كنف yaada akkamiin dhaggeeffadhaa. Ajandaa dadhabaa waggaa miidiyaa gubbaa dhaggeeffatan yaada dadhabaa waggaa dhaggeeffatan saayikolojiin keessan dadhabaa ta'a dhaloonni isinirraa dhalatu zeeroodha ta'a. Keessattuu miidiyaa nama keenya akka malee ofirraa eegaa. Amma asirraa waggaan gabbu'ee uummata mee akkamitti akka haasawan ajandaa isaanii akkamitti akka dubbatan maal akka haasawan uummata ollaa keessanii isiniif hin fidan. Poostiin isinii godhaa hordofii ilaalli. Qabxii isaan irraa haasawan. Uummata sammuun jijjiirame. Akka tokko jechuu keenya. Damma kun dirqama ta'a. Beektota awwaallee wallaaltota jala fiigaa jirra. Kana. Dhimma galamsoo turee jira. Waan hin harree eegaluu miti. Waan hin kaleessa godhee irra namni dalagaa jira jechuu kiyya. Damma kun kiyyaan har'aa meeqa? An dammeessituudha malee dammaqaadhaa miti. Ammas dammaqaadha malee baaragaadhaa miti. Baaraguun dammaquudha miti. Namni keenya baaragarra jira. Baaragasaa kanaan dammaqiinsatti jijjiiraa jiraan. Dhimma galamsoo hojiidhaan gochaan itti jirra. Jijjiiruu qabnaa biyya teenya jijjiiruu qabnaadha. Kun amma ajandaa bareedaadha. Ajandaa bareedaadha.